بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إن شاء الله كوني برنوتا كينيا كتاب تجويد المصور إذا ما تدري واهي مديوني بركات الري إذا سنفتني أما مو إتمام الحركات وانجل الرجل رجج إتمام الحركات أما حرفي في حركات جرا أما كيستي حرفي في حركة جتشو قبي في dubbachiiftuu isa jedhan qubee fi dubbachiiftuu waan jedhan qubeeni qubee 28 ayyee harakaa wanni jennu immoo fataa kasraa dammaa dubbachiiftuudha qubee arabiffaa dubbachiifti fataa kasraa dammaa jechu fataa kasraa dammaa aywa isa kanaan harakaa jennaan harakaan maal akka ta'e immoo dhingiddi dhiyeenyuma dabarsine jechuu guututti. Aayye harakaa yeroo jennu harakaa guutuu ka jennu kuni fathaa gaafa qaraatus guuttee qara'uu afaan keetti fayyadamte. Kasraa gaafa qaraatus barechitee guutte. Dammaa gaafa qaraatus barechitee dammaa isaa guuttee qara'u. Itmaamul harakaat mata duree waa'ee harakaa guutanii qara'uu jirrurra jirra jechuudha. Marhaban. Yajibu dirqama ta'a على القارئ قارئ الرد نما قرآن قرأ الرد أن يفتح فمه أفانسا الدبنون عند النطق بك دبتوت بالحرف المفتوح قبي فتحاك أبو حرفي فتحاك أبون ويتدبتو أفانك الدبنون كهيئته أكب فإسا عند النطق بالألف ويتأليف قراتو bakka aliifa dubbatuutti akka bifa namticha yeroo aliifa dubbatuutti afaan isaa banu a jennee afaan isaa bannu yeroo fathaas afaan banuun dirqama namticha quraana qara'u irratti fakkeenyaaf suuraa irratti yoo argitan harfuun maftuux qubee fathaa ta'e jedhe baa taa saa fathaa qabaame kun hundi isaatu qaa jaa haa baa qubee aliifa qabu a a yeroo jennu aliifa yeroo qaraan maal fathaa qabaa miti akkuma sana yeroo aliifa qaraatu afaan kee adda bantu qubee fathaa ofirraa qabu hammas gaafa qaraatu afaan kee adda banuun dirqama yoo afaan kee adda hin banne hoo sidiraa imaalaa ta'a yookaan kasraatti jijjiiramuun mala gaafa jettu hin daba imaalaa ta'a jechuu dabiinsa jechuu imaalaa jechuun dabsuu eegalee b b ta'a jechuun imalaa ta'a hin daba jechuun kanaafuu baa jettee adda banuun dirqama jechuun haayiwa afaan keenya adda banuu wayita gaafa jennu hidhii qofa adda banuu miti suuraarraa laalaa bareechaati gaddeebisi afaan adda banuu gaafa jennu hidhii qofa banuu miti eessa ka banamu walakkaa afaan keenyaatu banama walakkaa afaan keenyaatu banama kunoo laala walakkaan afaanii keessoon afaan keenyaa banamudha. Infitaaha gaafa jennu sifa infitaaha gaafa jennu maal keessoon afaan keenyaa banamudha malee hidhii qofaa miti. Hidhiinis akkuma ta'e jirutti ta'ee keessoon afaanii banamudha. Osooniif keessa afaanii cuftee hidhii qofa kan bantu taate hin danda'amu. Baa baa keessa afaaniitii fi hidhiinis walumaanuu banamudha jechuudha. Wal dabarsu. Haaya tokkoffaa. Lammaffaan كما يجب yeroo qubee fathaa qabu qara'u
qaari'een afaan isaa banuun dirqamaa jedhe kamaa yajibu akkuma dirqama ta'u alayhi isarratti akkuma dirqama ta'utti an yadumma shafatay huuruu isaan fuulduratti kaasuun عند النطق بكدبتوت بالحرف المضموم قبيلة ضماتين ويتا دبنو هروك يفندرت كاسون كهيئتهما أكا هروك لماني بفا هروك لماني عند النطق بالواو يرو واو قرانو هريك لماني هروك يفندرت كافنامتي akkuma sana qubee dhammaa wayii qaraanusi huruu keenya fuulduratti kaasuun harfun madmuum harfii dhammaa ta'e fakkeenyaaf uu jenna fakkeenyaaf uu hamzaan sun maal dhammaa ofirraa qaba uu buu buu amma suurattis geengoo immoo barruu jalaa kana yoo laaltan maal buu huruun keenya akkas tahuu qaba yeroo dubban fuuldura as laallu namni huruu keenya fuuldura laalu akkas tahuu qaba uu acuu acuu kanaafuu acuu sagaleen keenya isaan bahu qaba afaan qaawwattii bicuu sanaan bahu qaba wayyib kan biraa albuti ويجب سدفان دركمة عليه سرت أن يخفض فكه أن يخفض قد قبول فكه أأم إسا السفلي أأم إسا لا إسا جلا أأم إسا قم جلا ويرفع الفوجون وسط لسانه ولك الربسا الفوجون عند النطق ولك الربك إن يكون له عند النطق بكدب النت بالحرف المكسور قبي كسرى تهين كهيئتي أكدبتو كسرى عند النطق بالياء يرويا إن دبنو akka hidhii keenya ka hay'atii jechuun akka a'ama keenya gadii akka bifa a'ama keenya gadii cinda nutqi bilyaa'i wayta yaa'ii dubbannu yii yii fakkeenyaaf kabii gaafa jennu kabii basii saadiin kasraa duubaan yaatu jiraa miti yeroo yaa'ii dubbannu sana a'amni keenya akka gadi jedhu sanatti a'ama keenya gadi qabnee walakkaa arraba keenyaa immoo ol fuuchuun dirqama yeroo qubee kasraa qaraan fakkeenyaaf bii 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 gaafa jennu a'amni keenya gadii gadi jedha jechuudha. Keessi afaan keenya a'ama keenya gadii suni gadi jedha walakkaa arrabaatu immoo ol kaafallaa tanaa jechuudha. Akkasanaa jechuudha. Aywa ol butiga afraffaa jedhe amma alxarfu saakinu ammoo قبين سكونا جد فيخرج نبها من مخرجه الأصلي مخرج إساء أصلي الرانبها مخرج إساء أصلي الرانبة قبين سكونا جد دون أن يصاحبه إسات صاحبه مودان ملت شيء ونتوكو مما سبق وان دبر وان دبر مالي فتحة كسرة ضمة يروق بسكونا قرانو فيخرج نبها من مخرجه الأصلي مخرج أصل الرانبها دون قبنس دون أن يصاحبه شيء والنتوكو إست صاحبه مؤملت مما سبق وان دبر فتحة كسرة ضمان إتوت صاحبه من مخرج سر بوقبا فكينيا يقطعون قاف جنو قان سكنامتي يقطعون مخرج مساء أصلي كل سنة الرابة
يقطعون يقو ضما كنتان يقي كسرا كنتان يقطعون فتحا كتن فكان كنافو سكوني كوبين سكونا يب كوني سكسم أخرج 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 أكنتان أخرج أكنتان أخرج أخ أخرج أذ إح wanni tokko fathaa kasraa dammarra wanni tokko itti saahiboomuu hin barbaachisu jechuudha. Eegalee fathaa kasraa dammaan yeroo sukuuna qaraanu itti saahiboomuu hin qabu. Masalan jedhe fakkeenyaaf suuraa jalatti faa'uun saakinatu faa'i sukuun af 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 taraa afi taraa akka hin taane afi taraa ala Allah jedha namni gariin afi taraa afa taraa afa taraa fathaas akka hin taane kasraas akka hin fakkaanne. Ayiwa. Tanbiih jedhe hubadhu jedhe tanbiiha kana jennee dhaabna. الضمة جد ضمان واو قصيرة واوي جباب دوتات جد ضمة جتوني واو قصيرة واو جباب دوتاتني ضمان والفتحة فتحان أليف قصيرة أليف جباب دو والكسرة كسران ياء قصيرة ياء جباب دولا لذا كناف جتة فإن صوت الحركات سجلين حركات را أرقم فتاة كسرة ضمّا يجور حركات جت مطابق والجلا لصوت أصولها سجلي أصلي إسيتين هند إسيتين والجلا من حروف المد قبيل مد الرا إلا أنه garuu jedhe annahu harakaan aqsaru irra gabaabaadha zamanan gama zamanaatiini qubee maddiirra gabaabaadha jechuudha. Akkasan fakkeenyaaf ba gaafa jennu fathaa ofirraa qaba baan kun ba gaafa jennu fathaan suni sagalee qubee sanaatiin wal gala jechuudha. Sagalee qubee sanaatiin wal gala jechuudha. Sun sagaleen qubee sanaa ba gaafa jennu ba sagaleen qubee sanaa harfii maddiirraa isa kam sila baa isa harfii maddii boodaan dhufuu danda'a. Baa gaafa jennuu fi ba gaafa jennu wal gala jechuudha. Kanaafuu fa'inna sawta alharakaati sagaleen harakaadhaa muxaabiqun wal gala lisawti usuuliha sagalee hundee qubee sanaatiin wal gala. من حروف المد قبيل مد الرا إلا أنه قرو حركات أقصر الرقبة بعد زمنا كما زمناتي أكد جتشون فكينيا با غاف جنو با غاف جن مال تجرى با فتحة سنة بودا مال تدفع أليفة تدفع جتشو أليفة دفو سنة حرفي مدي قبي سنة بودا دفو سنة في سقلين حركاكو والقل با غاف جنو aliifatu boodaan dhufa ba gaafa jennusi sagalee silaa qubee maddii sanaatii fi harakaan fathaan kun wal gala jechuu garuu zamana harakaatu kan maddiirra gabaabaa waan ta'eef jechuu فعند نطق حرف متحرك قبي حركة قبوه ويتدبن نقوم ندابن بعملين هجي لمان نابن يرو قبي حركة قبو توكو دبسنو هجي لما هجتار جechuu tokkoffaa irratti نخرج الحرف قبee tokko ni baasna من مخرجه الأصلي مخرج إسا أصل الراباس جر من غير تطويل زائد إيرسو دبلا ما تئن ملت من غير تطويل إيرسو زائد ترفي تئن ملت لزمنه زمن إسا خ غافجن خ خ خ
خ gaafa jennu zabana wahii dheeressuun malatti qubee tokko makhraja isaa asli irraa baasan kha gaafa jennu fakkeenyaaf hamzaa fudhannu makhrajni hamzaa inni asliin makhrajni isaa eessarraayi fagoo laagarraa bahara rigalee a jennee a yookaahu ha makhraj isaa asli irraa baasara tokko lammaffaan wayatbacu zaalika sanani hordofa mubaasharatan kallattumaan makhrajni asli ilxaraka aslii harakaadha iddoo bahinsi aslii harakaa makhrajni aslii haraka asliin harakaadha maal inni fakkeenyaaf ha gaafa jennu haa jechu asliin harakaa isa faana deema jechuun maal asliin harakaadha maali fakkeenyaaf alif asliin isaadha maali fathaan jechu fathaan eessarraa fudhame alif harraayi miti fathaan alif harraayi aa kanatti itti sharraka jechu aa yoo fakkeenyaaf uu jennee hoo waawitu itti sharraka jechu hamzaa sanatti waawiin sukuunni sharrakaa ii gaafa jennee hoo hamzaa sanatti yaa'iin sukuunni sharrakuu jira waa lamaa jechu أكسنا إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين